Oduu keenya jalqabaatiin naannoo Oromiyaa magaalota 20 ol keessatti mariin nageenyaa hawaasa waliin ta'amaa jira jedhame. Marii nageenyaa magaalota 20 keessatti adeemaa jiru kanarratti pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee pirezidaantoonni naannolee hundaas argamaniiru. Marii kanarratti hawaasni gaaffii akkamii gaafachaa jira? Magaalota kamii fi kam keessatti mariin kun ta'amaa jira? Bal'ina isaanii dhageessu. Oduu biraatiin gareen jibba Oromootiin machoofte tan Itiyoo Soosilsaa wal facaaftee jedhame. Gareen Itiyoo Soosilsaa guutummaatti diigamuun ishee dhagaameera. Akkamitti diigamanii? Maaltu isaan diigee? Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin xayyaarri yeroo jalqabaatiif Itiyoophiyaatti hojjetame Tsahaay jedhamu gara biyyaatti deebi'ee jedhame. Xayyaarri kun yeroo deebi'e kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeetiin simatameera. Xayyaarri kun maal ture? Bal'ina isaa dhageessu. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya gurraan dhala 10/2024 ijoo isaa dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Oduu keenya jalqabaatiin magaalota Oromiyaa 20 ol keessatti mariin nageenyaa kan hawaasaa gaggeeffamaa jira jedhame. Magaalota Oromiyaa 20 ol keessatti mariin hawaasaa bal'aan taasifamaa jiraachuu mootummaan naannoo Oromiyaa beeksiseera. Haaluma kanaan mariin kun magaalaa Adaamaa bakka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaatii fi miseensonni koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa biroo argamanitti gaggeeffamaa jira jedhameera. Marii hawaasaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jiru kana irratti hawaasni magaalaa Adaamaattis akka argaman odeeffanneerra. Mariin kun kan irratti xiyyeeffate dhimma rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa keessa jiru waliin wal qabsiisuunis jedhameera. Marii kanarratti gaaffiiwwan jajjabaa dhimma nageenyaa waliin wal qabatan mootummaa naannoo Oromiyaatiif ni ka'aa jedhamee eegama. Pirezidaantii naannoo Amaaraatii fi pirezidaantii Shimallis gaaffii hawaasaa bal'inaan dhaggeeffatus jedhameera. Oduudhuma kana wajjin wal fakkaatuun magaalaa Naqamteetti mariin nageenyaa kan hawaasaa gaggeeffamaa jira jedhameera. Bulchiinsa magaalaa Naqamteetti mariin jiraattota magaalaa Naqamteetti fi godina Wallagga Bahaa hirmaachise gaggeeffamaa jiraachuu miidiyaaleen biyyattii gabaasuu irratti argamu. Marichi mata duree obbolummaa, sabdaneessa, nageenya waaraa fi badhaadhina hunda galeessaaf jedhuun gaggeeffamaa jira jedhameera. Pirezidaantii itti aanaa naannoo Amaaraa obbo Abduu Hussein, ministeer deetaa ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaaleny dabalatee hooggantoonni olaanoon federaalaatii fi naannolees irratti argamaniiru jedhameera. Marii nageenyaa magaalaa Naqamteetti gaggeeffamaa jiru kanarratti hawaasni magaalaa Naqamtee bal'inaan hirmaachuun gaaffiiwwan jajjabaa mootummaa federaalaatii fi naannichaatiif ni dhiyeessuu jedhamee eegama. Keessumaa immoo godinaalee Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaatii fi Qellam Wallaggaa bakka rakkoon nageenyaa bal'inaan itti dhaga'amudha. Magaalaa Naqamtee dabalatee yeroo garagaraatti sababa rakkoo nageenyaatiin sodaan guddaan ni dhaga'ama. Magaalaa kanatti ammoo gaaffiiwwan jajjaboon hawaasni ni kaasuu jedhamee eegamu gaaffii nageenyaati. Bifuma wal fakkaatuun bulchiinsa magaalaa Roobeettis mariin jiraattota magaalaa Roobeetii fi godina Baalee garagaraa hirmaachise gaggeeffamaa akka jiru ibsameera. Akkasumas godina Iluu Abbaa Boor magaalaa Mattuutti mariin nageenyaa kan hawaasa hirmaachise gaggeeffamaa jira jedhameera. Isa qofa osoo hin taane magaalota mariin kun bal'inaan irratti xiyyeeffatamee gaggeeffamaa jiru magaalaa Amboo, akkasumas ammoo magaalaa Bulee Horaa, magaalaa Bishooftuu, darbee ammoo magaalaa Shaashamannee, akkasumas godina Harargee Bahaa magaalaa Maayaatti fi godina Harargee Lixaa magaalaa Cirootti mariin nageenyaa kan hawaasa hirmaachise gaggeeffamaa jira jedhameera. Marii kanarraa ammoo wanti akkaan eegamu dhimma rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaati. Oduu biraatiin gareen jibba Oromootiin machooftee fi halkaniif guyyaa uummata Oromoo arrabsuuf xiqqeessuun beekamtu tan Itiyoo Soosilsaa wal facaaftee jedhame. Gareen jibba sabaa fi sablammoota addatti ammoo uummata Oromootiin guutamte tan Itiyoo Soosilsaa wal facaasuu fi gargar diigamuun dhagaameera. Gareen kun amma dura irra deddeebi'in jibba uummata Oromoo lallabuu fi seenaa keessatti bifa argamee fi dhagahamee hin beekneen uummata Oromoo irratti ajjeechaa jumlaa ifatti miidiyaa Itiyoo Soosilsaa gubbaa taa'uun lallabaa turaniiru.
Haa malee garichi waggaa shanan kana akka barbaadetti uummata Oromoo arrabsuu xiqqeessuu fi waan danda'u hunda godhus dhumarra ofiif wal facaasanii amma Itiyoo Soosilsaan kan namoota sadii qofa taheeraa jedhameera. Miidiyaa kana gubbaa taa'uun yeroo dheeraaf uummata Oromoo xiqqeessaaf arrabsaa kan ture Ermiyaas Laggasaa ilmi Waaqjiraa ji'oota dura miidiyaa yeroo dheeraaf irra ture Itiyoo Soosilsaa gadhiisuun sana booda miidiyaa dhuunfaa isaa Addis Kompaas miidiyaa banatee ture. Ermiyaas Laggasaa erga Itiyoo Soosilsaa gadhiisee booda miidiyaan kun bakka jibbiinsaati jechuun deddeebi'in miidiyaa isaa gubbatti dubbachaa ture. Bifuma wal fakkaatuun gaazexeessaan yeroo dheeraaf miidiyaa kanarraa uummata Oromoo ija dunuunfatee arrabsuu xiqqeessuu fi waan barbaadu jechuun saba guddaa kana xiqqeessaa ture Minaalachoo Simaachoo miidiyaa Itiyoo Soosilsaa gadhiisuu isaa beeksiseera. Minaalachoo Simaachoo haasawaa tibba kana nama wayii waliin bilbilaan godhaa tureen gareen Itiyoo Soosilsaa erga diigame tureeraa jedhan. Garee kana keessatti waliin dubbatanii walii galuun hin jirtu kan jedhe Minaalachoo Simaachoo. Kanaafin anis garicha facaasee biraa deemee jechuun dubbatama. Minaalachoo Simaachoo miidiyaa kana gadhiisuu ilaalchisuun ergaa gama tiwutarii isaa irratti guyyaa 2 dura barreesseen hordoftootaa fi deeggartoonni Itiyoo Soosilsaa gurraandhala 1 irraa jalqabee gadhiisuu koo isin beeksisuun barbaadaa jedheera. Garee kana keessaa kaniin ba'uu murteesseef fedha kootiin jechuun fuula tiwutarii isaa gubbaatti kan barreesse Minaalachoo Simaachoo amma booda Itiyoo Soosilsaa waliin homaa walitti hin qabnu jedheera. Kanaas ta'ee sana gareen jibbitoota Oromoo kun erga adda faca'anii akka turan Minaalachoo Simaachoo haasawaa bilbilaan nama wayii waliin godhaa tureen dubbateera. Gaazexeessaan duraanii Itiyoo Soosilsaa Minaalachoo Simaachoo kun ajjeechaa hoogganaa olaanaa paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa Girmaa Shixilaa warra qindeesse keessaa isaan hangafaati. Minaalachoo Simaachoo yeroo sun dubbii dubbateen Girmaa Shixilaa naannoo Amaaraa keessatti hoogganaa olaanaa haa ta'u malee dhalataa Oromooti jechuun akka ajjeefamu waamicha taasisaa ture. Namni Oromoo ta'e akka ajjeefamuuf nama adda durummaan ammoo dubbachaa turedha Minaalachoo Simaachoon. Kanaas ta'ee sana miidiyaan yeroo garagaraatti jibba uummata Oromoo lallabu uummata Oromoo xiqqeessuu fi waan barbaadu uummata kanaan jechaa ture gargar diigameera yookaan ammoo faca'eera. Waaqni Oromoo siif hin toliniin ammoo dhumni isaa kana qaba. Oduu biraatiin xayyaarri Itiyoophiyaa Tsahaay jedhamtu gara biyyaatti deebitee jedhame. Xayyaarri yeroo jalqabaatiif Itiyoophiyaatti hojjetamte Tsahaay Itaaliirraa geejjibsiifamuun Finfinnee geessee akka jirtu gabaafameera. Xayyaarri bara 1935 akka lakkoofsa Awurooppaa Itiyoophiyaatti oomishamte Tsahaay waggoota 80 oliif muuziyeemii aaviyeeshinii Itaalii keessa turte. Torbaa muraasa dura ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmad yaa'ii Itaalii Afrikaa irratti hirmaachuuf Roomiitiyoo imalan xiyyaarrittiin akka gara biyya isheetti deebituuf ministeera muummee Itaalii Joorjiyaa Meeloonii waliin waliigalteerra gahuu isin biraan gahuun kan yaadatamudha. Tsahaay buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee yeroo geessu kaleessa simannaan hoowwan taasifamee fiiraas jedhameera. Kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee xiyyaarrittiin gara biyya isheetti deebi'uu isheetiif gammachuu qaban ibsaniiru. Xiyyaarri Tsahaay milkaa'ina dippiloomaasii kabajamoo muummicha ministeeraa keenyaan gara biyya isheetti akka deebituuf bu'uura waliigaltee irra gahameen har'a fudhannee yaadannoo injifannoo Aduwaa keessa iddoo daawwattootaaf mijataa ta'e keenyerraa jedhan. Hambaaleen Aduwaa waliin hidhata qaban godambaa yaadannoo Aduwaatti galfamaa jiraachuus kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee dubbataniiti jiru.